Dogongoroota salaata keessa raawwataman. Dogongorootni armaan gadii kunniin dogongoroota namootni yeroo baay'ee salaata keessa raawwatanidha. Isaanis wantoota gurguddaa 12 viidiyoo kana keessatti ilaallaa sirriitti qabadhaatiin dogongoroota kana salaata keessan keessa ofirraa eeggadha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دونغورو صلاة كيسا راوتمان إن شاء الله وجيني لله جلقا كميتي صلاتنا صلاتني هنا فدتما كان قباتو رندو يرو كمي غافي جر يرو باي نموتني دون غافتو حديث إمام بخارين عائشة مالك ابن الحويرث الراودي سنكيستي نبي ربي صلى الله عليه وسلم أكنا جران صلوا كما رأيتموني أصلي akka ana salaatu argitanitti salaata jedhani. Sahaabotni Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ija isaaniitiin kallattiidhaan argan. Nuti ammoo Nabii keenya sallallahu alayhi wa sallam akkaataa isaan itti salaatan maaliidhaan agarree hadiisa isaaniitiin arginee jechuu. Kanaaf akkaataa isaan salaatan jedhameetiin hadiisa keessatti odeeffame sanitti salaatuu qabnaa jechuu. Inshaallah akkaataa san wajjin ilaallaa dogongora kanniin irraa fagaatuu qabnaa jechuu. Baay'isooleen tuubatu qabdan maalidha barnootni waa'ee salaataatiin wal qabatu takkaa isaatiin akkaataa salaata isaanii maaltu salaata keessa jibbama maaltu salaata balleessa wantoota jedhu hunda ilaallee jirra pileelistii barnoota salaataa jedhu keessa seentaniitiin guutuu isaa ilaaluu dandeettanii dogongora salaata keessa raawwataman inshaallah tokko isaaniitiin wajji ilaalaa deemna jalqaba salaata eegaluun dura jechoota shari'aan hin ajajiin jechuudha namootni hedduun salaata yeroo eegaluudhaaf ta'anitti jecha shari'aan itti hin ajajin jedhu gariin fakkeenya maal jedhu nawaytu an usalliya adh-dhuhra 4 raka'aatin lillahi ta'ala salaata zuhrii raka'aa 4 rabbii kiyyaaf salaatuu niyyadhe wantoota akkasii dubbatu namni gariin ammoo ibaadaa godheetiin maal jedha salaata yeroo seenu astaghfirullah jedha astaghfirullahi yeroo itti seenan osoo hin taane erga xumuran jedhama. Kanaaf jechoota shari'aan ittiin ajajiin jalqaba isaatitti jechuun hin ta'u jechuu. Maal gochuu qabna jalqaba niyyatnee erga qalbiidhaan niyyanne booda salaata keenya harkuma ol fuunee Allahu Akbar jennee eegaluudha jechuu. Tokkoffaan isa kana. Lammaffaa harka akkaataa shari'aan ajajeen malee ol fuudhuudha. Namootni hedduun harka isaanii akkaataa shari'aan ajajeen ala ol fuudhani. Akkamitti ol fuudhama ka jedhuu fi barannee jirraas tura salaata keessatti iddoo afuritti harki ol fuudhama. Tokkoffaa yeroo salaata seennu, lammaffaa yeroo rukuu abuunu, sadaffaa yeroo rukuu irraa ol jennu, afraffaan yeroo tashahuda yookaan attahiyyaata jidduu teennee erga yeroo achirraa ol kaanu harka keenya ol fuuna. Yeroo afran kanaa jechuu. Yeroolee afran kana keessatti akkaataan itti ol fuunu harki keenya eekuu keenyatti yookaan gurra keenyatti kallattii gurra keenyatti itti ta'a. Harki keenya immoo asii achi garagalaa jechuu. Namni gariin akka nama du'aayii kadhatu harka lama ol qaba. Akkaataa dogongoraa hedduu jira jechuudha. Gariin mataa ofii tuqsiisa, gariin gurra tuqsiisa. Wanti akkanaa dogongoraa jechuudha. Akkaataa shari'aan ajajeen malee ol fuudhuu hin qabnu. Inni sadaffaan yeroo faatiyaa qara'an keessattuu yeroo dhaabatanii salaatanitti harka irree irra kaa'achuudha. Harki irree irraa miti kan kaa'atamu. Harki akkaataa sadiin kaa'atamu. Tokkoffaan harka shanacha ofii irra kaa'uudha. Lammaffaan shanachuma ofii kana hidhaniitiin irra qabuudha. Sadaffaan jidduu ciqilee kana jechuudha. Jidduu ciqilee iddoo cabnana harkaa iddoo harki itti adda ba'u san hanga iddoo san gahutti achirratti diriirsanii qabatuudha. Hanga jidduu kanaa jechuudha. Akkaataa sadiin kanaan Nabiyyi irraa sallallahu alaihi wasallam dhufe. Akkaataa kanaan ala namni hedduu irree irra kaata. Ciqilee irraa achi dabarsee jechuudha. Wanti akkanaa dogongoraa dhiisuu qabna irraa fagaatuu qabna. Inni afraffaan yeroo hamoommiin namatti dhufutti qara'uudha. Faatiyaas ta'ee zikriilee garagaraa attahiyyaata kamuu haa ta'u hamoommataa qara'uudha. Hamoommotaati yeroo qara'an hiikaan qabu jechi dubbatan sun. Namni garii hamoommotaa alhamdulillahi rabbil aalamiin jedhaatiin jechoota hiikaan hin qabne dubbataa jechuudha. Kanaaf sun dogongora keessattuu faatiyaa fi zikriileen akka dirqamatti ilaallaman namni tokko yoo sirriitti kan hin qaraane ta'e salaatni isaa baduu danda'a. Sababa kanaaf jecha yeroo hamoommi yeroo isinitti dhufetti hin qara'inaa hanga hamoommi isinirraa dhaabbatuuf achi booda yeroo inni isinirraa dhaabbate itti fufa. Inni shanaffaan ijaan kallattii mirgaa yookaan bitaa ilaaluudha. Hin danda'amu kunis dhorkamaadha. Butiinsa sheexanni olii ganama butuu jedha Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf ijaan kallattii kam ilaallaa
kallatti iddoo qiblaa iddoo sujuudaa sanii iddoo sujuuda itti buunu san gadi ilaalaa salaannaa jechuudha. Malee bitaa mirga ilaalaa salaatuun walii gadi ilaaluun jibbamaadha dogongora salaata keessa raawwatamanidha jechuudha. Inni ja'affaani imaamni yeroo rukuu irra jiru yookaan yeroo sujuuda irra jiru yeroo dhaqqabatanitti namootni hedduun takbiraa ihraamaa yookaan kaseensaa kana hin jedhani. Fakkeenya imaamni rukuu irra jira yookaan sujuuda irra jira. Ka duuba hidhatu barbaadu tokko fiigee dhufeetumaan maal godhaa? Allahu akbar jedhee takkatti manjilba qabata. Kuni dogongora. Dogongora guddaadha. Maa jennaan takbiraa ihraamaa yookaan ka salaata ittiin itti seenan san dhaabatee jechuu qaba jalqaba. Erga isa dhaabatee jedhe booda gara jilbaa Allahu akbar jedheetiin yookaan gara sujuudaa Allahu akbar jedhee adeemaa jechuudha. Takbiraa ihraamaa dhiisuun dogongora guddaa salaanni baduu danda'a jechuudha. Of eeggatuu qabna. Dogongorri inni torbaffaan yeroo sujuuda bu'an qaamota torbaniin sujuuda bu'uu dhabuudha. Namootni hedduun qaamota torban shari'aan ittiin sujuuda bu'aa jedhe ittiin sujuudan godhu. Barnoota waa'ee sujuuda salaataa jedhu keessatti barannee jirra bal'inaan achi ilaaluu dandeettu. Qaamonni torbani tokkoffaani funyaanii fi kallachi walitti tokko. Funyaanii fi kallachi akka tokkooti ilaalamanii gargar hin bahani. Namni hedduun funyaaniin iddoo sujuudaan tuqu. Funyaan isaa ol jedhaadha. Achi booda harka lamaanii, sadii, jilba lamaanii, afur, shanii, achi booda luka miilaa lamaanii, jaha, torbaa jechuudha. Qaamota torban kanneeniin sujuuda bu'uun dirqama. Yoo qaamota torban kanneeniin sujuuda kan hin buune ta'e salaatni baduu danda'a jechuudha. Sirriitti irraa of eeguu qabna. Dogongora namootni hedduun dogongoraa jiranidha iddoo kanatti. Inni itti aanuu fi inni saddeetaffaan sujuuda yeroo bu'an ciqileedhaan lafarra ciisuudha. Waa'ee sujuudaa keessa kanallee bal'inaan barannee jirra. Ciqileedhaan sujuuda yeroo bu'an lafarra ciisu keessattuu dubartootni hedduun waan kana dalagu. Irraa fagaatuu qabna, irraa of eeguu qabna. Ciqilee yeroo sujuuda bu'anitti ciqileedhaan lafarra ciisuun akka sareen ciiftu sanitti ciisuun jibbamaadha, dhorkamaadha jechuudha. Inni saglaffaani dalagaalee salaataa kanneen suuta jechuu dhabanii jarjarsuudha. Namoonni hedduun ni jarjarsu. Kuni akhxaa'a salaataa yookaan dogongoroota salaataa keessaa isa guddaadha. Sirri irraa of eeguu qabna. Jarjarsuu hin qabnu. Xuma'aniinaa waan jedhamu jira. Yookaan suutaan salaatuu suutaan adeemuu jechuudha. Kanaaf suutaan adeemuu qabna, suutaan salaatuu qabna jechuudha. Inni kurnaffaan attahiyyaata yeroo xumuran, attahiyyaata namni hedduu yeroo jedhee xumuretti salaama yeroo baafatu maal godha harka isaa ol facaasa. Akka nama fakkeenyaan asii ol. Kana akka nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam akka farda dammaqeetitti harka ofii ol facaasaa jedhan hedduun keessanii dhorgamaadha jechuudha. Akkas gochuu hin qabnu. Attahiyyaata yeroo qaraanee xumurutti yeroo salaama baafannu san harki keenya akkuma taa'e isaanitti hafuu qabaa jechuudha. Akkuma taa'e isaanitti hafee akkasumas salaama baafannaa jechuudha. Ifanatti fakkaata harka keenya ol facaasuu hin qabnu. Inni 11ffaani dogongoroota salaata keessaa uffata awuraa cufuun salaatuu dhabuudha. Dargaggeessi hedduun keessattuu iddoo kanatti dogongora hedduu keessa seenanii dogongora guddaadha. Duuba isaaniitiin uffanni irraa saaqama. Duuba isaaniitiin uffanni irraa saaqama adeemsa kanaan salaatu. Shuruuxa salaata barnoota jedhu keessa barannee jirra. Shuruuxni salaataa sagali. Sagalan saniin keessa inni tokko maaliidha? Satrul awuraa. Awuraa sattarachuu. Qaama iddoo shari'aan cufaa jedhe yookaan sattaraa jedhe sattaruu yookaan cufuu qabaa jechuudha. Iddoo shari'aan cufaa yookaan sattaraa jedhe yookaan hin sattarre ta'e salaanni isaa ni badaa jechuudha. Sababa kanaaf keessattuu dargaggeeyyiin namni gurguddaan illee waan akkanaa keessa seenaa jira. Dubartoota illee wanti akkanaa ni argama. Uffata iddoo shari'aan cufaa jedhe cufuun dirqama. Dhiiraa fi handhuuraa kaasee hamma jilbaa afuuf duubaan illee cufamuu qaba. Ceekuun illee attanii cufamuu qaba kunniin marti. Dubartootaaf ammoo iddoo shari'aan banaa jedhe. Fakkeenya yoo ajnabni hin jiraatiin fuula qaamota akkanaa kanneen malee ulamaa garii biratti harkaa shanachaa ulamaa garii ni dabalu. Kana yoo hin ta'ini qaamota gaawwan cufuun dirqamaa jechuudha. Inni 12ffaan dubartootaaf uffata shari'aan jedhuun ala salaatuudha. Dubartoota uffata shari'aan jedhuun ala godhatanii salaatantu jiru. Kunillee dogongora. Dubartoonni sirrii irraa of eeguu qabdan. Gurdii gabaabaadha ijoollee salaattu jira. Kuni dogongora salaata keessan balleessa. Gariin ammoo uffata bakka qaama isaanii ka shari'aan mul'isaa hin jenne mul'isaniitiin salaatu. Qaama keessan hanga shari'aan cufaa jedhe salaata keessa cuftanii salaatuu qabdan. Barnoota shuruuxa salaataa jedhu keessatti sirriitti ilaaluu dandeettanii.
Barnoonni keenya kana fakkaata. Barnoota dabalataa argachuudhaaf kallattiilee kanneen